Durbummaa koo akka dhadhaatti baqsitee waggaa meeqa kaahee taniini narraa fudhattee narraa balleessite kana amma natti deebisiitii jette. Amma durbummaa koo akka duraa sanatti bakka duraa sanatti naaf deebisiitii sana booda na hiikii ani dhiira 10 taneerumaa jette. Ani duruma bareera ani jenne ani jedheera ela caammaatiin muka yaabee seexanni na qortee je'a namichi. Caammaatiin muka yaabee gaafarraa kufu seexanan na qore jedhe. Aslan durumaayyuu caammaatiin muka yaaban turanii caammaa lafa kaawwatanii muka yaabbatu turani otoo yaabbatiin. Egaa inni immoo iddootti gatte barbaadi durbummaa kee lafatti harcaaste sanarraa aqi funaanii mana keessaa jedhee mana keessa barbaaduu nigaa akkam akka ulfaatu durbummaa barbaaduun dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Baay'ee xiqqishuu waan taateef maayikirooskooppiidhaanuu barbaadamteen argamtu jechuudha. Durbummaanii bakka warra teknooloojiin gurguddatan kana irratti bobbaasanii yoo barbaadanii argan malee deebisuun illee baay'ee ulfaatti jechuudha. Amma nagaan siniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Egaa har'a Ayyuufiin Saidoon fataa zanaa nu godhan jechuudha. Dhugaa Yesuus Kiristoos akka ajaa'ibaa kana kolfa'anii kolfee ka'ee isinillee akka kolfitan isiniin jecha ajaa'ibaati. Dhugaa namni deebii akka kanatti namaa deebisa jedhee abadeen takka argeen beeku jechuudha. Yoo barbaadde tokkoon qullaa kee viidiyoo waraabeetiin jira. Viidiyoo kee tokko jedheen gadi siyaasaa Jette Ayyuun jechuudha. Saidoodhaan qullaa waraabdee isan booda viidiyoo kee 1-2 jedheen miidiyaa irratti gadi sii gadhiisanna miidiyaa irratti ganna lakkisii. Inni immoo suma hiikuuyyuu nan taaddalee nan gammadee. Atumtiyyuu jecha na hiiki jettu innati na hiiki jettiyyuu anaaf gammachuu addaati yoo barbaadde. Miiliyoona baasee akka gaafa sargii sana miiliyoona baasee sargisiif godhee si fuudhe sanaatti miiliyoona baasee si gaggeessaa. Maqaa Yesuusiin argitanii waan irri namaan jedhu argitanii atumti narraa deemuunuu ba'aa jiruu koo balleessite. Gaafa duraa sumatu du'ee badu malee si dhabuu biyya lafaa kanarra jiraadhu jette. Isheen immoo amma akkan qullaa kee gadi baasetti ofii koo immoo nan du'aa hin arguu hin dhagahu keessaan deemaa jette. Ayyuutiyya hin du'in. Mucayyoon Ayyuu bira teessu kun immoo ani immoo Ayyuudhaan nama 10 olitti heerumsiisaa jette ka. Gudiin gadi dhufe dhugaa Rabbi maashaallah jedha akka amma Saidoo dhugaa Rabbi mataa aarriitti baasani kunuu as darbatu achi darbatu an akkasiin seenee gaafa duraa ofuma kee obseen jiraadha jecha masaanuu gochaa masaanuu danda'ee damdamadheen jiraadha jettee itti galte. Erga itti galteeti immoo damdamachuu dadhabde. Erga damdamachuu dadhabdeeti immoo ol gali kunoo shaanxaa kee fudhu chaa'u narraa deemii jedhee sababni kun immoo sababa inni itti dhufe jechuudha. Engadda akkuma beekamu Ayyuun kaameraa oksiteetu Saidoo yeroo inni reebu kaameraa oksiteetu isa waraabde jechuudha. Inni immoo ani dhoksaatti si reebaa jiran se'ee akkatii miidiyaa irratti gadhiistullee hin agarree. Kanaafiyyuu waanan godhuun qabu as baate hoolaa naan jette hoolaa Saidoo wanna hoolaa wayyaa dhuguma jetteetti kanaan dura argitaniitu waan ta'eef Saidoo irra hoolaa wayyaa gaafa isheen jettu bakka inni immoo akkamitti hoolaa wayyaa naan jette hoolaa moo anatu wayyaa ennaan ana akkasiin jenne hoolaan ija 4 qabdi miila 4 qabdiin jedhee nama salphanne waaqayyoo kumaanu ana karraa kiyya kolfee kurofee akka majaa nama dhibu. Ikkoo dhiirri koo gaafa nama jaallatu dhugaa nama jaallata gaafa nama jibbe garuu otuman si hiikeeyyuu boqonnaan argadha aara galfiin argadha ija argitanii dhugaa durumaayyuu hiikuu barbaadeera jechuudha. Dhuguma immoo maarrarte kun hammuma Ayyuu fuudhe kanattuu ilaalame mataan si aarrii ta'e dhugaa aariin ikkoo aarrii namatti baafte jedhanii. Akkuma madaamin xirri goote nu waaddu kana waadamaa jira natti fakkaate dhugumadha. Namni mana lama gidduu jiraatu baay'ee ulfaataa jechuudha. Ishiin kun mermer jette amma garaatti hafe moo nafni utuma nafiin adeemaa jira moo akkamii hawaasa silaa tuqeera jedhee silaa dingilii fudhateera jedhanu
Tayyib akkamiin hin ulfoofne ayyuun kun yaa rabbii koo maaloo otoomatti ulfoofteetti ta'e immoo gaamma kana cikichikiin hin jiraayi. Amma gaa shaanxaa fudhatanii manaa ba'uun akka warra Arabaa. Warri Arabaa gaafa wal hiikan waan takkitteen hiree takka isaan argatan takkitteen hin jirtu waggaa meeqa yoo faana jiraatan ilmoo isaanii abbaa manaatti yoo barbaadan fuudhanii galanii ilmoo isaa abbaa isaatu guddifata malee shaanxaa uffata isaanii qofa uffatanii manaa ba'u jechuudha. Innaa akkuma diraamaa tokko irratti eenyutu si fuudha innaan kana booda yoo nani dhiira sagalitti neeruu dinqiin ejjetiin jette funyeen jechuudha. Isheen kunis dhiira 10 neeruu jette jechuudha. Akkuma inni yeroo duraa anis yeroo inni Sumayyaan isa doorsisaa turte jechuudha. Amma Sumayyaan akkam gammaddime. Sumayyaan har'a gadallee yeroon akkasitti gangashee reebu jechuudha. Ani siinan caala jette bar. An siinan caala. Anaafati walittuun ufnu fardaaf lafa walirraa fagaanna. Ani siitiinan caala. Ani Saidoo wajjin guddadheera. Biyya Arabaa keessatti guddadheera. Qonxoxameen guddadheera. Ani haadha ilmooti. Ani kabajaa nama kabajaa qabudha. Jettee deebiste jechuudha. Yeroo isheen jaartii maal jette jechuudha. Deebii ajaa'ibaa deebiste gammadde. Yeroo nas garagashee laxa achi garagashee laxa qawqimbi godhu jechuudha. Hin gammadde jechuudha. Ani koo gaafanni akkasitti reebu sana jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hin gammaddi yaani dubartiin gaafa reebamtu hin gammaddi jedhe waan ta'eef ni gammaddi natti fakkaate dhugaa. Amma kasaaraa ayyuun kasarte moo dhugaa. Bakka amma eessaa dhufame amma bitamamoo akkam godhu dhugaa durbummaan kun hin bitamamoo innoo gatiin isaa hoo qaalii aja'anii sila miliyoonaan hin argamu. Hin bitumoo akkam godhumoo eessaa deebisumoo duwwaa magaltiga. Egaa tokko boru yoo arge fidi durbummaadha amma bara kana yoo durbummaan qabaanne oolchee bulcheetu gasha abbaa warra innaa amma akkam godha joo maal gargaaramee boleetti kan maal gargaarra jettu mee amma akka yaada keessaniitti ayyuutiin maal gargaaruu qabna nuti gargaarree binnaa fi moo iddoo isaa duraatti akkamitti akka deebi'utu ulfaataa ta'e malee amma warri jarri maaluma nuun jedhu gaarraa fudhataniitu maasalaama chaa'u nagaan turii jedhu kaa keessaa xuuxatanii gagaa dammayyee keessaa xuuxanii gagaashee yallaa deebi yeroo jedhani hin ulfaattu Saidoo maal godhu gaguuftaa maal akkamitti akkas goota namni gagaa bitu jiraa kana booda gagaa maal godhu gagaa amma yeroo kanniin keessa dammashee xuuxatte gagaan achi darbatama faayidaa takkallee hin qabu jechuudha. Amma ayyuun akka gagaa sanaa taate jechuudha. Duwwaa deemti duwwaa bahi jettaayi. Maaloo yooma garuma tokkotti illee hambiftee taafii ta'e dhugaa akkasitti duwwaa gashuufi amma eenyuuf inni tokko soo gaaf tokko yoo fuudhe. Aki Saidoo biraa fidi aki barbaadii fidii jedha gaaf tokko way carraa kee yaa ayyuu otoo akkas bareedduu untaa dhugaa rabbiin bareedda turte shooxeen talaa turte dhugaa jaalalli sirraa bareeda ture sila. Aaba tolta turte dhugaan siin jaa akka ajaa'ibaa bareedda turte garuu maal sii goona ree gaamma carraa keeti kaa galuu keeti kaa akkuma gagaa sana duwwaa galta kaanta nagaan gali kaa dhugaa karaan dugdan daaqoosiifaa ta'u jenna kaa Saidoon qabbanoofte dhugaa kana booda maashaallah hin furdattaa yoo ta'u ciqiin dubartii gaarii miti bakka gaafa dubartiin nama caqacaqxu jireenya ilma nama baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Mee maalumaafuu ayyuutiyyaas sabbata sagal sitti haa hidhu jaarsa dingiliin barbaanne sitti haa qabu jaarsa sin caqacaqne jaarsa masaanuu sitti hin finne sittaa qabu ameen je'intaa yoo viidiyoon kun kursi jala ga'e immoo mee ameen je'imee du'aayin kun siifaa taqabbalamu siin je'achaa uragaan turaa obboleewwan kiyya.